halkan kudha shanii nama mara rabbiin araarama jedhan nama lama malee nama lama qofatu araaraman arganneedha. Namni marti araarama rabbiitiin gala halkan bulii kudha shanii eenyu namni lamaan kun rabbi sitti maganfanne jalaa nu baasi. yaa rabbi jalaa nu baasi. nama araarama argatee ji'a bareedaa ji'a milkiin keessa muramtu ji'a jannanni keessa banamu ji'a ibiddi keessa cufamtu shayxaanni hidhamu san milkaaf rabbi nu haa taasisu. eenyu namni lamaan kun tokkoffaa irratti mushrika nama rabbiitti shirkii godhu rabbi dhiifama san godhu. nama shirkii godhu xaphii saankii shirkii karaa roga meeqaatiin sirraa argamu karaa meeqan takkuma maan ta'an guddistee dalaydee xiqqeessitee rabbitti sharraktee namni shirkii godhu araaraman argatu. shirkii karaa hedduun godha namni. ibaadan kuni ibaadaa namni arrabaan godhutu jira. ibaadaa namni jechaan godhutu jira. gocha ufiitiin godhutu jira. tokko dubbiin dubbatee arraba isaatiin ibaadaa godhuu dandaya. qaama ufiitiin ibaadaa godhuu dandaya. qalbii ufiitiin ibaadaa godhuu dandaya. horii ufiitiin ibaadaa godhuu dandaya. waa meeqa lakkaa jirtanii? afuri. tokko jechaan godhuu dandaya. lama gochaan godhuu dandaya. sadi qalbiin godhuu dandaya. afur horii isaatiin godhuu dandaya. kana afuran keessatti shirkiin jiraannan araaraman argattu. ka arrabaa kaminni, ka jechaa gochaa kaminni, ka qalbii kaminni, ka horii kamii isinii hima. tokkoffaa wanni namni arrabaan dubbatu adkaarri garagaraa dhikriin garagaraa arrabarraa baatu qur'aana qara'uun namni dirmannaa barbaaduun ebeluu kiyya na gargaari waan nami danda'u yoo ta'e rakkoon qabu. waan nami hin dandeenye yoo ta'e rabbitti sharraktee jirta. nami gumaachi ilmee sii godhuu hin danda'u. qabrii kadhattee fakkeenyaaf ani ilme dhabee naa kennii jechuun shirkii. waan nami danda'u ta'u bishaan kan marqabadhu akkas naa godhu waan nami danda'e irratti rakkoo tokko hin qabu. waan namni argamsiisuu hin dandeenye irratti nama gargaarsifatuun shirki. arraba kana eeggatuun bareeda. hattan namni saree ufiitiin shirkii godhaa jedha Abdallah ibn Abbaas. saree ufiitiin rabbitti shirkii godhuu dandaya saree akkamitti? fakkeenyaaf namni tokko saree manatti kunuunsee qallabsiisee leenjisee saree deemi jedhan deemii beeytu, taa'i jedhan taa'uu beeytu, dhaabbadhu jedhan dhaabbachuu beeytu, saree ajaja fudhattu. saree akkasii manatti kunuunfateeti osoo sareen tun jiraatuu baatti sababa fakkeenyaaf sareen tun sareerra of kaahee rabbi dagatee hattuu wanni dhorge saree jedha. sila akkam jechuu qaba? rabbitu saree sababa godhee hattuu deebise jechuu qaba. sababa malee ka hattuu deebisu maali? rabbi deebisa. fakkeenyaaf shifeerota doonii galaan